dhiiga kan koonna dhiiga lafeetootiin na lafa foon isaanii na ragaa hawwiin koo kaata sokkee irraa hafuun naafafa. Bilaaliin dhuunfatee booda kirmaandiini jaallate dhugumaan Mustafa Lamini takka biraa namne hanga jiruu isaanii waan jaahiliyyaan taate beeka dhugumaani. Namni laalaa kufrii beekummi adiinii hubachuu danda'a hin galuuf gariini takka oleen buluu tun argin isaanii muraada isaa guuteef rabbiin dhugumaani filatee taasisee mu'azzine isaanii akkuma mataarraa tuttuqe duraani akka ta'uu dabee gaafa du'a isaanii osoo qadaa beekuu dadhabe garaani guyyaa isaan awwaalamuudhaaf kaani bilaala isaaniidhaaf keessa laaqni keenyaani waqtaa dhaqee ga'uu bakka maqaa isaanii jalqabee dadhabee addaan kutaa isaanii har'a boodan danda'a jedhee azaani hunda saabotaa urgufame garaani akkas nama gootii gootummaan himaani ejji koo ija keessa nabuun danda'u hamtuun isiniin dhufte anumaan haba'uu waada'uu laa shariika lahu yaa rabbi nuu kenni gootummaa imaanaa nama lubbuu ofii wareeguuf quraana akkuma kan jarraa gaafa duraa sana quraanni tuqamnaan isaan arrabsamnaan eenyuun rafee bulaa diiniin tufatamnaan gaafa aduun diinii kuukee ba'u sana tokko nabiin arrabse akkumarraa kana Khadimni Ashraf jedhama Yahudaa Madiinaa Yasribitti sooressi tokko isa kana aduwwii rasuulaat aduwwii quraana sheeriidhaan ergamaa rabbi arrabsinaan mushrikootas jagnoomsuuf jedhe faarsinaan rasuulli tuqamnaan sahaabota aarsinaan nabiyyiidhaan jedhannu fidaa kee taanaa achumaan naqaniif isaanis ni goona gaafa jarrachi gahuu dabareen akka jaarra Ntaraan kan garbichaati namni taa'uu gaalarraa jedheen qaadimtichi isaa hammatti dhiyaanneerra yaa amiiral moominiin taa'uun ta'u asirraa ati harkiftee an taa'e uummanni na arguurra osoo dhageen geenyee garraa bu'uuf jedhee gaafanaani rahmatummaa keessa naanii nu milkeessi duniyaa diinii jedhee nu marda maree keetiin teesse gaalarraa akkan sochoone jedheen bakka teesse sanarra anisattis namumaa maaliin anjaala sirra jedhee gaala harkifatee deeme gara fuuldura mootiin biyya eeggatuuf kun fagaate walirraa nama kanaatu ardii irraa jiraate darbe duraanii rahmatummaa keessa naanii nu milkeessi duniyaa diinii dura jaahiba ture akhlaaqni islaamaa eessatti nu jalaa bade sabanamma kanaaf waliin turuu dadhabe bolummaan yaa akhlaaqa gaarii yaa haala gaarummaa waliif dabarfachuu yoomuma argama mee guranaa kennaa yaa ummata islaamaa jara waliif dabarfateen sinii dhaama dubbii wahii dhalate jidduu nama lamaan gaggabaabsee himaa naaf dhagaa qalbiini nu badhaafte diini rahmata keetiini dinka seenaa keessa seenuun koo dirqamaa zabana maawiyaan khaliifaa islaamaa dubbii wahii ta'e jidduu nama lamaan tokko maawiyaa khaliifaa islaamaa ammas Abdallah ibn Zubair jedhama maawiyaan bulchaa biyyootii islaamaa hoogganummaa keessatti obsuudhaan beekama seenaansaa yoo dubbatu siyaasaatti sima kitaaban adda addaa keessatti argama waan kana ulamaan baay'ee barreessanii nu badhaafte diini rahmata keetiini osoo hojjetanuu orumaa wayyaarraa daangaa Abdallaadhaa cunqursan moggaarraa irraas qoodanii garii lafa isaarraa kaanis jalaa balleessanii midhaan isaarraa irra deemaa oola waan bibbiqilirraa Abdallah ibn Zubair umriin isaa dardaraa dallanee qalama fudhatee jarjara harka hariitiin taa'ee barreessee waa maraa jedhee walagarraa xalayaa boodaanii nu badhaafte diini rahmata keetiini seenaa kana idil qarniin nu odeesse Abdallah naariidhaan xalayaa barreesse jecha hamaa jedhee dallanee jabeesse wahii haadha saafaa tuqeetti barreesse haati Muawiyaa indiidha yoo dhageesse kan isiin dura hojjette mee yaadachiise isatu naman insaabotarraan geesse isa siin tirwamsaa baafte faa barreesse waan adda addaa jedhee aariyoo qabbaneesse
waan baay'ee barreesse shaamitti arginaani nu badhaafte diini rahmata keetiini. Ergaan kun aktamaa guyyaa bira gahu ilaalee rifatee dubbiin ammas gahu yeroo jecha isaa hunda dubbisee ka'u galteef dubbiin dallansuu jabaatti ta'u ilmi isaa Yaziid ijoollee reef lafaa ka'u jedhe isaa mari'atee murtiin maala ta'u Yaziid baay'ee waqtuma dhaga'u jedhee na qophaa'u daddafee waraanne nu badhaafte diini rahmata keetiini. Akka Yaziid yaadetti amma balaan ka'u jedheen dubbii kana yeroo kennuun ta'u hundaan inni waraana amma qophaa'u baay'inni isaa yoo Madiina gahu kan duddubbeen isaa reef nu biraa ka'u dhaqee mataa Abdallaa muree ka'u dhaabbatee walitti kennaa nu naga'u amiira xiqqeesse garuu na jaambahu maahuyyaan Yaziid yoo dhaga'e ka'u lakki akka inni ta'u jedhe ilma isaatiin nu badhaafte diini rahmata keetiini.